qabateera miti in kufaa in darba itu mootummaan aangoo irratti hafe bara wayyaannee ture bara fokkoraa turan bara jarri uummata Itoophiyaa waggaa 100 wayyaannan jechuudha in fokkoraa turte itu mootummaan aangoo irratti hafe bara wayyaannee ture sitti nima bareechiyani kalawani waan kolkollee bilxiginaan ara waggaa lam bushitee tiyyuu mata roofitti dhiisiti bara wayyaannee iyyuu qeerroon gashte biyya baaseetti sigalee ummata Oromoo gowwaa miti ummata Oromoo gara laafessa isin arra atarras teessee abiyyi deeggarta miti garuu maatiin kee biyya keessaa abiyyiin jaallatu jimma biyya keessaa abiyyiin deeggaru abiyyiin jimmatti dhalate jimmaadhaan maal godhe manatti himi abiyyi jimmatti dhalate jimmaadhaan maal godhe waan godhe hin qabu ummati qulqulluun jira jimma keessa jarri ammas taanaan abiyyi hin jaallatan sifgalee ati warri kolkolleen biyya arabaa teesse wifi free argatte afaan kee gadi baatee bantu ummata Oromoo irraa dhaabbadhu bakka jitti himduuta ammayyu kulloon duuduma qabdu wanti biraan jiru ituu dhuguma isin Oromoo taatanii isin hin gubu maal abbaa kee tishartii abiyyi kaattee deemta eenyu abbaa kee tishaati eenyuun caalteetu gaafa qeerroon jawaarii wanta koraawwatu ummanni Facebook irra lakuu lafti nan gahin jedha akkam kana gootanii baga haara kee laqallaqe baga amma yutti fufa kullu ajjeesu osoo manni kullu dhuguma Oromoo taate abiyyi deeggaruu dandeessa sa'aatii kanatti garuu akkamitti abiyyi tishartii kaattee deemta uummata Oromoo keessa minatti himaa isin tarii yaandi keessanii abiyyi taangorratti hafaa jechuu dandeessu abiyyi aangorra jiraata hin bu'u abiyyi borgara bu'aa aangorra kana abiyyi aangorra kaayis uummata Oromootiif qeerroodha kana abiyyi aangorra buusus uummata Oromootiif qeerroodha wanti biraan jiru jaallattee jibbite sifgalee ara Facebook irra baatee afaan kee bantee isheen kaanii uummanni jimma sanyii mooti ummati jimma sanyii mooti ta'uusaa bareechinee beekna jimmaan mootiidha jimmaan Oromoo qulqulluudha isin garuu warri kolkolleen biyya araba of jechuudha jettee akka waan si jammare isini Oromoo bakka hin buutanu jimmaa bakka hin buutan keetu ilmaan Facebook irra isin ituu dhuguma dhiiga Oromoo qabaattanii sa'aatii kanatti abiyyi faarsuun akka mulfaata sa'aatiin uummata Oromoo keessattuu abiyyi jechuun bara abiyyiin bulchaa jiru keessa yaa Oromoo bara abiyyiin bulchaa jiru keessa namni ragaa ba'u dhokatee ragaa ba'aa jira maggaarajaaf jala godhee dhokatee ragaa ba'aa jira aan dhaladhee angarraa dhaga'ee argee hin beeku waan akka kana jaallattee jibbite kuni garuu uummata Oromoo ammam cabsaa mileessaa minatti mi rabbii keessa soraadhaati mi uumaa keessa sodaadhaati bara abiyyiin aangoo bushaa jiru moo erganii dhaladhee mootummaa baay'ee argira Alemaaramiin busheera Mallasiin busheera bara sana keessa mee guyyaa tokko mee dhageessanii beektu nama yeroo namni ragaa ba'u nama dhokatee maggaarajaa uffatee ragaa ba'u argatanii beektu bara kolkolleen isaayyuu abiyyiin qabsaayaan goyyaabbanne uummata kuulloo abiyyi xalaayaan goyyaabbate digiree jechuudha biriidhaan bitate abiyyi ni beenna bareechine ciitisaa abiyyi aangoo inni qabate akka warra kaanii qabsaa'ee miti kolkolleen kun xawalwaaleen kun maal beeka waa'ee biyya bushuu abiyyi jechuun nama uummata tiwutarii irraa bilookii gochaa jirudha akkamitti uummata bushuu danda'a inni minatti himaa tiwutarii irraa Jawaar Mohammed Facebook isaa uummata bileena qad daawwata bileena walti daawwata kan Jawaar Mohammed guyyaa tokko waan akkasii dhageessin beeku argeessin beeku garuu Abiy Ahmed bulchaa ta'ee waynee gudee itu aangoo qabu Abiy Ahmed dandeettii waan dhabeef ummata Facebookii ummata karaa daddaatiin komentii kennuuf balleessaa jira bilookii gochaa jira Twitterii irraa kun dhugaa jirtuudha mee komentii kennaa fi ilaalaa waan tokko jedhaati komentii kee balleessa bilooksi godha an dhaladhee argeen beeku waan akkasii jaallattee jibbite mootummaa gowwaadha Shukurii Jamaal mootummaa gowwaa isin kana deeggartanii miyaarra kana deeggartu mootummaa gowwaa mootummaa dandeettii hin qabne Jawaar Mohammed jechuudhaan qobaasaatti nama tokko malee qobaasaatti Jawaar Mohammed laaptoopiidhaaf silkiidhaan qabsaa'ee uummata Oromoo arraan ga'ee jira sif galee garuu Abiyyi tu waggaa lama hin guutin Abiyyi tu aangoo tu waggaa lama hin guutin uummata Oromoo warra komentii kennuuf Twitterii irraa biloo gochaa jira nama
jibbisiisaa. Isin kana deeggartaner amma taanku amma Facebook irra bilooki naman godhan. Dhugaa dubbachuuf jecha na arra filee bukkeen darban. Ani jechuudha mani sa'aatii kan deeggartatti. Garuu abiitu aangoo qabu itu dandeetti biyya bushuu qabaate uummata Oromoo silaa irra tureere. Uummata horii isin warra abiyyi deeggarta isin horii akka isaati. Sif galee ati abiyyi deeggarteef ati abbichuu koo abiyyi koo jetteef yoo biyya Arabaatti har'a duute jechuudha. Mootummaan biyya sanaa mootummaan biyya kanaa jechuudha. Mootummaan islaamotummaa maaliif jira miti? Mootummaan nafxanyaan kuni singashu biyyatti jirtaalee siin hin jedhu. Induuteellee siin hin jedhu. Reefi kee jiraa siin hin jedhu. Itu dhibban kee duute tokko miti. Ummanni kuulloo kana biyyi deeggaru dhibbi tokko osoo du'e abiyyi singashu biyya isaatti dhiiroo maal taatani? Meeratti himaa isin uummata Oromoo aarsuudhaaf deemaa jirtu malee abiyyiin quba siin qabu. Isin warra kolkollee kana miti abiyyiin warra biyya keessa quba hin qabu. Warra maanguddoo jechuudha. Iseesi warra isee kolkollee kana dhiisiti. Ana dhibdanii bar. Uummata kaayyoo isaa hin beekne, uummata maalummaa isaa hin beekne, horii kuulloo marti. Oh my God. Nama tokko miti. Dhibbi tokko ol osoo du'e, osoo abiyyi riippoortii qaqqabee namni si deeggaru nama amma du'e osoo jedhame abiyyi singashu biyyatti. Reeffa kee saree nyaatti biyya Oromaa keessatti. Re'ee kee tiksi hojii kee hojjedhu abiyyi faana jira jettee dhiiroo gaafas immoo ummanni Oromoo qulqulluun kuulloon gaafa isheen duutu namni taam shambaa singashu biyya keetti. Namni taam shambaasee singashu biyya keetti. Reeffa kee saree nyaatti biyya Oromaatti. Sigalee abiyyi Ahmed sa'aatii kanatti haadha keerra rakkoo ga'aa jira. Haadha koorra rakkoo ga'aa jira. Uummata Oromoo rakkoo ga'aa jira. Maal abbaa kee abiyyi faastan irratti? Bilchiginnaas ta'ee maal waan fete deeggari. Tishartii abiyyi kaattee deemta na fuuldura itu ana ta'an dubartii kun zaga xoobeedhaan maal abbaa kee na goone. Yookiin nan du'aa yookiin sirra jeessa qolettaan. Gootichi iyyuu hundee Hacaaluu Hundeessaa ana miti. Hacaaluu Hundeessaan du'e bari. Dhiiroo atarra abiyyi deeggaruu kee laalte malee booddee kee ilaallee bar booddee kee waan jiru ilaallee bar uummata Oromoo hanga dhumnutti yoo dhumne kana fetu uummata Oromoo bilisa baasa malee qabsoon uummata Oromoo itti fufaa Oromoon haqa qaba ni falmata ni bilisooma ni injifata jaallattee jibbite gaafas garuu wal taazabuuf deemna bareechinee wal beenna akka biyyaattillee akka asiittillee bareechinee wal beenna gaafas na garuu as deebitee Oromummaa kee himatteedhaaf akkuma arra nafxanyaa faarsaa jirtu arra nafxanyaa lummut alaabaa lummutti kan ummata nafxanyaa profaayilii godhataa jirta an Oromoodha an Jimmaadha jetta maal abbaa keenyatiif faartare waa'ee alaabaa lummutti natti himee itu sanuu turma kan Oromoo faartee haa ta'u ummata Oromoo tu faarsite utuu dhiiste itu alaabaa keenya faarsite dhuguma alaabaa lummutti kan warra Milinik kan warra nafxanyaa nurratti faarsaa profaayilii godhachaa teedii afuro profaayilii godhachaa Milinik isa gabroonfataa durii harka keenyaaf harka haadha keenya harka abbaa keenya muraa ture harma haadha keenya muraa ture profaayilii godhachaa inni Jimmaa nanyi inni Oromoo nanyi ati Jimmas bakka hin buutu ati Oromoos miti jaallattee jibbite sitti himaa bareecheen maaltu Oromoo si godhe abe dhiiroo amma Oromoo fin dhaabbatiin dandeessa isuu dandeessa nuti uummanni Oromoo biliina miidhaan lakkaa'amna bar dhiiroo garuu ati ituu dhuguma Oromoo taate alaabaa nafxanyaa kana alaabaa lummutti sanuu lummuttidha bar alaabaa urjii qabullee miti dhugaa dubbachuuf jecha ijoollee Jimma ijoollee kuulloo jechuudha alaabaa lummutti profaayilii keerra godhattee inni yabbagaa lij nanyi inni Oromoo nanyi yaazonyi liqaqunyi dhiiroo sitti nima bareecheen ummanni Oromoo haqa qaba utuma akkas iyyinu ituma akkas boonyu ituma akkas taane taanu ni bilisoomna sitti nima bareecheen FB'n kee maal jedha FB'n kos hawwisanii Jawaar Mohammad jedha riippoortii jaajafamee jira saatiidhaafi sif galee sitti nima bareecheen yaa ummata kolloo ani dhugaa rabbii asitti nima bareechee awwaan Jawaar jaalladhu osoo hin taane ummanni kolloo waan abiyyi deeggarteef osoo hin taane ati kolloon suura tishartii Abiyyi Ahmed asirra godhattee alaabaa lummutti kaattee
bakka feete yoo jiraatte yoo qeerroon si ajjeese an ililil jedheen gammada kun nama gaddisiisu ummata oromoodha dhumaa jiru kan nuti eenyudha naaftanyaan dhufte nutti galtee ummata oromoo achi goote as godhaa jirti namichi kun immoo naaftanya faana deemee ummata oromoo balleessuudhaaf deemaa jira ati arra jimma keessaa baatee an oromoodha jettee maqaa jimmaa balleessaa jirta ati jimmaan bakka hin buutu sanuyyuu immoo naaftanya faarsita an jechuudha an tokkoon koo kuulloo dhibbanan caala rukutee wanta garaagaraa godhee miti sammuu itti yaadu qabaachuu jechuudha sammuu itti yaadu an bareecheen of beeka maal akkan ta'e bareecheen of beeka suuraa caalaa bultumee suuraa hacaaluu hundeessaa suuraa ijoollee artistii piroofaayilii godhattee an oromoodha jechuun kee በጣም ሼም በእውነት ሼሚidha malee ሲጀምር namni abiyyi faarsu namni bilxiginnaa deeggaru kanaaf dhaamee miti sibgalee ijoollee baay'een immoo yeroo baay'ee wayi hubadhaa namni waan paartii biraa deeggareef dhaamuu miti namni na bira taa'ee namni gonni kiyya taa'ee bilxiginnaa ta'u I don't care nan gashu anaan garuu nara dhaabatee abiyyiin hin faarsu du'ee bada malee yoon du'e maa innan gootichi yoon du'e Hacaaluu Hundeessaa kanaaf iyyuu ijoolleen irra dhaamte kaleessa moo irra dhaamte ijoollettiin ituu lubbuu ishee ba'e dhibbi ishee jechuudha reeffa see bakkee sareenyaatti abbaa kooti hidhamee jira Jawaar Mohaammed anaaf hidhamee jira an oromoodha siif hidhamee jira maal abbaa ishee kuulloo sirra deemte sirriitti faarsitti naaftanyaa mootummaan kun naaftanyaadha mootummaan kun miliiniik faarsaa jira sirratti miiratti himaa kan goota oromoo hedduu dhabnee jirra kan akka Taaddee Birruu kan akka Bakar Waare kan akka Waaqoo Guutuu goota hedduu dhabnee jirra mee jarreen kana siidaa jara maal dhaabee jira namichi miliiniik namichi naaftanyaan kun meerri siidaan jara dhaabbatee jira kan miliiniik kaleessa harka abbaa keenya arma muraa ture deebisee irratti dhaabee jira suuraa kan bineensaa jechuudha kan bineensaa nurratti faarsa bineensa Abiy Ahmed aangorraa buu qofa osoo hin taane gaafa aangorraa buu lubbuun isaa akkuma Hacaaluu Hundeessaa lafa buute rasaasaan qeerroo paawar jaalattee jibbite arsitti fakkaachuu danda'a maaliif firii waayifaaylii qabdaa hin nyaattaa hin dhugdaa waa'ee oromoo dhimma hin qabdu seenaa qorattee hin beektu seenaan kee maal akka ta'e qorattee hin beektu suuraa Abiyyi piroofaayilii godhattee inni abbichuu gaananyii abbichuu waddaaloo mootaalisti gaafa jettu tiish ummanni oromoo durirraa kaasee gaafa dhalatu kaasee ummanni oromoo aarsaa kaffalaa jira takka ummanni oromoo hin jilbeenfanne mootummaa naaftanyaa kana miti ummanni oromoo hin jilbeenfanne wayyaanneedhaaf bara wayyaanneen biyya bushaa turte hin jilbeenfanne galee isinarra mootummaa kana akka waan intinaa wayitii mukarra keessan kana Abiy Ahmed miliik lammaffaadha jaalattee jibbite atis kan isa faarsitu atis naaftanyaadha namni Abiyyi faarsu naaftanyaadha kanaaf iyyuu yoo du'e nan gubu oromollee hin gubu nunu kana dhaabbachuu dhiisuu keetiin miti oromoodhaaf ta'uu kee dhiisuu kee miti Abiyyi faarsuun kee tishartii Abiyyi keeyachuun kee ummata oromoo tuffachuudha ummata oromoo tuffachuudha tokkoon kee biyya feete jiraadhu namni Abiyyi deeggartu yoo duute ummanni oromoo ijoolleen oromoo biyya kana jiraannu taam shambuuse si gargaarree biyya singashu reeffa isa biyya tiyaan jiru kalas sibgalee ummanni kuulloon biyya feete ta'e bakka feete jimmaa bakka hin buutu yoo duute hin duute kalas wanti biraan jiru eenyutu fiidha dhiiroo osoo abbaan keenya mana hidhaa jiru osoo abbaan keenya mana hidhaa jiru eenyutu fiidha kan Abiyyi faarsitu eenyutu fiidha Jawaar Mohaammed Jimmaa qobaatti qoodee Arsii qobaatti qoodee Shawaa qobaatti qoodee biyya tokko maqaadhee Jawaar faarsee hin beeku Jawaar oromoodhaaf dhaabbate Jawaar oromoodhaaf hojjete Jawaar oromoodhaaf dhalate jireenya dhuunfata maal jiraate Jawaar Mohaammed siif hidhame Jawaar Mohaammed atarra kuurloo of dagattee namicha har'a Jawaar Mohaammed namicha oromoodhaaf dhaabbate isa inni hidhe ati immoo sadeeggarta otoo Jawaar Mohaammed hidhaa jiru otoo Hacaaluudhaaf gadduun kee maali faayidaan kee eentu Hacaaluu ajjeese Jawaar Mohaammed
mana hidhaa gashe Baqqalaa Garbaa mana hidhaa gashe Hamza Boraan mana hidhaa gashe namoota beekamoo mana hidhaa gashe atarra wayni Hacaaluu ajjeese Hacaaluu kan ajjeese Abiyyi Ahmed bareechi beeki kana otoo beektan Abiyyi faarsaadha tu beektanii Abiyyiin faarsaa tu beektanii garuu suuraa Hacaaluu Hundeessaa profaayilii godhattee akka waan dhuguma isaaf gadditeetti sobdee xawalwaalummaa kee olii gadi hin fiigini sitti nima bareechi yani nuti ummanni Oromoo gandummaadhaan duris arqas walisin qonnu wal qonne sin beenu hagarraalle jechuudha sif galee durillee hin jiru ummanni Oromoo gaafa dhalatuu kaasee aarsaa kaffalaas gahe ati seenarra seenaa dubbistee hin beenne ati seenarra waa'ee Oromoo hin beenne bargaree nyaattee gadi baatee ruuzii quuftee gadi baatee እኔ ካብቹ ጋር ነኝ እኔ ያባጋ ልጅ ነኝ ጀታ አብይ ፋርሳ ሰዓቲ ከነቲ ነሚ አብይ ፋርሱ ጠላታ ኦሮሞቲ ከና ከናፍጠኛ አትሌሰን ማጀቹ ነው እንት ብራን ጅሩ ሲገለ ከናፍሳናን አረስታናን ቦሪስታናን ኡመኒ ወሪ ኩሎን ኩኒ እስን ከና ቦዲ ናፍጠኛ አለ እንት ብራን ጅሩ አኩመና አማሲኒ ማጀቱ ቤተኒ ባየን ከሰ ጆለም ተሮሞለ ማሊፍ ቀብሳ ወሊረቲ kan qabsaamu qabu diina keetti jettu eentu diina keenya walii wallaallee kam diini keenya memme naaftanyaanis Abiyyi faarsaa jirti kulloonis Abiyyi faarsaa jirti kamree diini keessan natti himaaga lammaansi kan akka walii yoo duute kanas kan akka waliiti wanti biraan jiru galee bilchiginna balleessu baqa udduma sitti wanti biraan jiru balleessu Jawaar Mohammed manedhaa jiru so abbaan ko manedhaa jiru t-shirt Abiyyi kaatte deemti dara kulloon itu me abba torban kena la ka Oromoo da mi maalummaa kanatti mi siina tokko illee hin beektu aadaa Oromoo hin beektu gootota Oromoo du'an maqaa jara nama dha'uu hin dandeessu atarra ani Oromoodha jetta hanjimmaadha jetta nama Oromoodhaaf wareegame nama lubbuu qaalii dabarse Oromoodhaaf Hacaaluu malee Hacaaluu ni beektani mi Hacaaluu beektu garuu warra dur lubbuun jara Oromoodhaaf wareegame goota hedduudha allakkaa'ee fixu akka kootti isin garuu manni kulloo nama lama imuu dandeessu nama Oromoodhaan lubbuu isaa wareege afaan kee banu seenaa Oromoo qorattee hin beektu Oromoo malakkatee hin beektu Oromoo jechuun dhiiroo waama zimbiloo as ga'ee miti dhiigaan dhufee bara dhiiga Oromoo dhiigi qeerroo dhiignootti jigee as ga'ee bara sitti nima bareechee abadan itu nuti jirru dhaloonni kun nuti jirru abadan warri kolkollee warri waa'ee seenaa hin beekne biyyallee sobdee ganda walitti buusteellee gandaaf ganda jimmaa faarsi jetteelee wal dorsiistu abadan du'ee bada malee sibgalee gandummaa dhiisaa tokkummaadhaan deema waan fiite deeggari maqaa arsii nayin maqaa jimmaa nayin ijoollee wal loltee jedhi xawal wallonni waan Jawaar arsii ta'eef arsii takkas godhe jechuu barbaadanii miittis kan Jawaarin deeggaru ummata biliyoona 60 kan immoo Saudi Arabiyaa jiraatu ummata arsii qofa miti dhiiroo isinillee foggoramina ijoolleen Oromoo isinillee foggoramina karaa amantaatiif waliin qabsiisina karaa gaddummaatiif waliin qabsiisina namni warra kute namni waltume namni Jawaar Mohammed osoo mana hidhaa jiru goota keenya Hacaaluu Hundeessaa jechuun nama tokko miti Hacaaluu Hundeessaa biliyoona 60 qobaasaatti yeroo inni gadi ba'ee qobaasaa waa'ee Oromoo dubbatu bira jirtaati natti memme yeroo inni gadi ba'ee yeroo lubbuusaa darbu xiitiidhaan bira jirtaati eenyuudhaaf Oromoodhaaf Jawaar eenyu fidhame Oromoodhaaf ati so Oromoo taate paartii fete deeggari saati kanatti Abiyyi faarsoo jechuun wayne gudii bagale qallaqamte yaandaandish bagale qallaqamte cuubeedhaan baga wanti biraan jiru baga siin jedhee barbaga isinama yaanni keessanii maani beektanii ijoolleen arra dhaamtu darbiyaatti waan Abiyyi deeggarteef waan Jawaar deeggarteefi kun kana miti dhiiroo hubadhaa sirriitti hubadhaa xiinxalaa ijoolleen Abiyyi deeggartu kuni waan Abiyyi deeggarteef osoo hin taane t-shirtii Abiyyi keettee maal abbaa sirriitti faarsiti mootummaa naaftanya mootummaa gabroonfataa aan dubartii kanan jedhee manna bira teessee ittiin faarsitu natti asuffattee bira teessee aan mataa kootti inkwaan dhiira miti dhiirri moonni akkamii qabame sinuu beektanii qeerroo gaafa jennu koo callisnee miti qeerroon biyya keessaa xiitii jira dhaabbatee karaa duuchaa jira siif galee xiitii jira dhaabbatee qeerroon biyya keessaa karaa duuchaa jira
atar'aasii gadi baatee bargarii quuftee suuraa Abiyyi tiishartii qabu keeyattee gadi baatee uummata Oromoo irra gubatee waan carraatti nuti ammatu galaa jenne nuti hin gala biyya keenya carraa galuu dhabnee jirra waan meeqa rakkannee jirru uummata Oromoo gubataa jiru atarra maal abbaa keetii keeyatta wayyaa Abiyyi eenyu abbaa keetii yati eenyu daffartanitti himime eenyu daffartu mi eenyu daffartu qaamee tumame du'ee nuti dungashu Jawaar abbaa kooti Jawaar abbaa Oromooti osoo abbaan koo mana jiru eenyutu iyyuu hin ilwan an Jawaari abbaa kooti adda baasee ilaalu dhugaa dubbachuuf jecha sif galee kanaaf iyyuu marti keessa ijoolleen Jawaar deeggartan nama Abiyyi faarsu osoo hin taane nama tiishartii Abiyyi kaatee deemu eenyutu tuffiidha dhiiroo isin tarii har'a yaadni keessanii akkasii yaaddanitti Jawaariin waan hidhamee jiruuf Abiyyiin aangoorratu sitti nima bareechee jaallattee jibbite Abiyyi kan aangoorra kaa'usu uummata Oromoo kan buusu uummata Oromoo osoo qeerroon jiru Abiyyiin yoo inni Abiyyi waraana qaba waraana Abiyyi qeerroo keenya fixee hin danda'u abadan isin hin beektan isin har'a itti namni dhufee isinitti baarrii dha'ee qollofattanii ol deebitu qeerroon garuu itti gadi ba'a ati kolkolleen isin har'a biyya arabaa geessee of bartee feesbuukii banattee waa'ee Oromoo maal beekta seenaa Oromoo maal beekta ana naguba sa'aatii kanatti namni suuraa Abiyyi kaatee deemu obboleessa koo maan taane obboleessa turuu koo maan taane Jawaar anaaf hidhamee Hacaaluun anaaf du'ee kan ajjeese kan hidhe Abiyyi Ahmed suuraa Abiyyi kaatee deema na fuuldura wayyee gudee ana maan taane obboleessa koo maan taane na bartoonni kaatee dhufe dhugaa dubbachuuf jecha maaliif beektanii durirraa kaasee uummanni Oromoo kan du'aa jiruuf Oromummaa qofaaf malee waan biraatiin miti gandaa waliin qoonnee amantaa waliin qoonnee kutaa lagaa waliin qoonnee Oromoodhaaf dhaabbatanii Oromoodhaaf du'an goota hedduu dhabnee jirra isin warri waan akkasii hin beekne isin warri seenaa hin beekne maaliif seenaa dabsitu maaliif seenaa nyaattu maaliif maal sabaa nyaattu isin warri waa Oromoo hin beekne maaliif gadi hin teessani ani ofitti hin boona maaliif beektanii seenaa Oromoo qoradhee dubbisee Oromoo maal akka ta'e baree nan dubbadha hangan du'utti Oromoof nan jiraadha sif galee atarra garuu waan biyya arabaa geessee free wifi argattee gadi baatee afaan kee banta malee osoo umma Oromoo maali mee aadaa Oromoo maali Oromoodhaaf eentu du'e aarsaa eentu koffale namni du'e tokko immoo seenaa akkamii qaba itu siin jedhanii waan tokko himuu hin dandeessu atarra sitti nima bareecheen waan tokko himuu hin dandeessu garuu uummata Oromoo qeequudhaaf waan haftu wallaaltee waan dubbattu wallaaltee isin Jimmaa bakka hin buutanii Arsii bakka hin buutanii ofii keessanii illee of hin taatanii ammallee dhumtu ganaa ijoolleen Abiyyi deeggartee tiishartii Abiyyi kaattee deemtu ganaa duutee dhumta reeffa kee saree nyaatti si jedhee bar atis naafteenyaadha Abiyyeen sa'aatii kana Abiyyeen tufaa jira uummata naafteenyaa qofa kan Abiyyi faarsaa jiru dhibbaa dhibbatti uummanni Oromoo tokkoyyuu Jimma biyya keessa qabsaa'ee aarsaa hedduu kaffalaa jira ati kolkollee maqaa Jimmaa waan matta malee Jimma maal akka ta'e illee hin beektu seenaa Jimmaa illee hin beektu ati kolkollee seenaa Jimmaa hin beektu siin jedhee bar kaleessa galaana yookiin karaa bahariitiin biyya arabaa geessee arra waanuma sitti tolee wayyaa qayyarattee akka waanuma nama wayii akka intalaata of laaltee jechuudha tish ummata Oromoo kan madaalu kolkollee akkasii miti sif galee ummanni Oromoo akkasitti maqaan seenaa goota dhabnee kana hundi jaraayyuu guddatanii nama guddaa ta'anii jaartanii hin duune bar ijoollummaadhaan du'an eebbisaa addunyaa ijoolleedha bar ijoollee kichuu du'e bar yoo hubatteedhaaf namni waanuma Oromoo ta'e namni guddatee jaartatee hin duune bar otoo qabsaan otoo Oromoo bilisaa jedhanuu hin du'ani sif galee atarra waa'ee Oromoo himuu hin dandeessu waa'ee Oromoo haasa'uu hin dandeessu aamileettiin Oromoo qeeqxu hin qabdu sif galee har'as taanaan boris taanaan gadi baatee FB'irraa afaan kee banta malee warreen kuulloon liivirra gadi baatee Arsiis qeeqii uummanni Oromoo Arsii maal akka ta'e bareechee beeka ana miti daa'ima beeka maalummaa Arsii ana miti daa'ima beeka maalummaa Jimmaa ati eenyuun bakka hin buutu kana uummanni Oromoo dhibbaa dhibba bareechee beekuu qaba
ummanni wal waan akkasii biyya bakka hin buutan oromollee bakka hin buutan sif galee arsi maal akka ta'e goon atamma arsi arafta malee mee goota arsi eenyu natti maame nama tokko himuu hin dandeessu bar goota arsi keessa nama tokko sin jedheen ani oromoo of hin jetta abiyyi faarsuun kee afaan oromoo dubbachuun kee oromoo sin godhu yaa kullo ati miliniikii lammaffaadha ati naafxenyaadha duu qabdi kulloon duu qabdi wanti biraan jiru namoonni mu amantaadhaan wal qabsiistan kun amantaan laallatu osoo abbaa kee hidhamee mana hidhaa jiru osoo abbaan kee hidhamee mana hidhaa jiru osoo namni abbaa kee ajjeese immoo namni sirratti faarse callistee laaltaa miratti callistee laaltaa callistee hin laaltu duutee badda malee callistee hin laaltu yookaan lubbuu kee dabarsitaa yookaan hin ajjeestaa yookaan hin duuta siif galee waa lamaaf deemta dhiiraa miti jechuudha warra dhiiraa miti an mata'an jechuudha ati kanatti ituu namni na bukkeetaa biyyi tishata biyyi kaatee deeme an hin dhiisu yookiin nan du'a yookiin nan ajjeesa wanti biraan jiru jaris naafxenyaadha isin amma baay'een keessan isin qabsa'aa diina irratti jechaa jiru diinni kee tokko kulloodha sobanii warra abiyyiin biyya kootti dhalate abiyyiin iddoo akkasitti dhalate abiyyiin an beekaa dhiiroo abiyyiin jimmaadhaaf waan godheen qabu bar ummanni jimmaas akkuma arsii akkuma shawaa akkuma amboo akkuma biyya biraa abiyyi qeeqaa jira abiyyi jibbaa jira ummanni oromoo qulqulluu warra jimma keessaa ati kolkolleen feesbuuk irraa ati kolkolleen biyya arabaa jimmaa bakka hin buutu jimmaaf illee hin taatu maalummaa jimmaa illee hin beektu sif galee abi nuti hin qoosnu jawaarummaa maratti hin qoosnu waan dhufa malee waan badee bada waan tola malee jawaarummaa maratti hin qoosnu nuuf biyya galee nuuf hojjetaa jira osoo biyyatti osoo muun kee yaade jechuudha ummata oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jira malee Jawaar Mohammadi miindaa kafalameef miti sif galee abbaa kee maal kafaleef miindaa Jawaar Mohammadiif mos kafaleef Jawaar Mohammadi miindaa natti meeme isi wara garaaf jiraatu isi wara seenaa badheessuuf adeemu isi wara imaana sabaa nyaatu biyyoo nyaadha ammallee seenaa isin gaafata ganaa ammallee garaa seenaa isin gaafata sitti nima bareechee hayya waa'ee ummata oromoo waa'ee Jawaar Mohammad qoosaan hin jiru sif galee namni ummata oromoo qeequ namni Jawaar Mohammad qeequ diina keetii oromoo yoomillee tarkaanfiin addatee irratti yoo fudhatame feesbuuk irra baatee xawalwaalummaa kee qeerroo maqaa hin dhayini qeerroo sana godhee suuraa qeerroo fiddee qeerroo kana godhe hin jedhin qeerroo tajjise wanti biraan jiru maaliif namni abiyyi faarsu miliki malee kun oromoo miti osoo oromoo ta'e osoo dhuguma dhiigni isaa oromoo ta'e hin gubata ture itti dhagaama ture sif galee kun silmayyuu waa'ee oromoon beeku maalummaa oromoo hin beeku oromummaan akka ta'e hin beeku abiyyiin faarsa abiyyiin diina ummata oromooti jaallattanii jibbitanii abiyyi diina ummata oromooti namni abiyyii faarsu yoo du'e ajandaa ta'uu hin qabu kun in du'e eentu du'e naafxenyaa du'e malee kun jimmaa bakka hin bu'u naafxenyaa du'e kaalis wanti biraan jiru siniif galee osoo abbaan koo mana hidhaa jiru nama abbaa koo ajjees namatti faarsu taa'ee ilaalu kaan oromoo ummaan koo mona guba Jawaar hanaafi Haacaaluu Hundeessaa hanaafi xawal waallotaa jaallattanii jibbitanii ganaa dhumtu ammallee ganaa dhumtu ammallee itti fufa qabsoon keessattuu warra akkas qabsoon biyya fagoo miti bar qabsoon biyya galtee bosona seentee miti bar kuniyyuu qabsoo guddaadha bar biyyoon sina nyaatu Jawaar Mohammad osoo mana hidhaa jiru osoo oromoodhaaf qabsaa rakkatii siqaa isaa argee jiru abiyyi faarsan irratti abiyyi gabroonfataa abiyyi miliniik abiyyi isa dhiiga uummata oromoo akka bishaatti dhugaa jira bira abiyyi dhiiga uummata oromoo dhugaa jira bar bilchiginnaan baduu qabdin keessa bakka feetetti qeerroon Jawaar bakka feete ajiraattu gaafa seen deeggartoota Jawaar ajjeestu yookaan rukuttu ajandaa goote feesbuuk irra baatee maaliif sana goote wanta akkas jedhu hin jiru dhiiroo kulloon du'uu qabdi natu jedhe kulloon du'uu qabdi namni abiyyi faarsu diina oromooti mee natti himi osoo dhuguma jarri kun osoo dhuguma oromoo ta'aniiti osoo dhuguma maalummaa oromoo xiqqoo itti dhagaameera ta'eeti abiyyiin hin faarsu turani abiyyiin hin faarsan namni abiyyi faarsu diina uummata oromooti ummanni Amerikaa ummanni Ingilizii ummanni Awurooppaa ummanni Jarman jiraattonni ijoolleen oromoo jechuudha gadi ba'anii yeroo hunda aduutti qaaqilamanii siqaa jara argaa jiranu
eenyuudhaaf ummata Oromoo bilisa baasuudhaaf Jawaar Mohaammed hidhaadhaa baasuudhaaf ati irra gadi baatee bargarii quuftee ati irra qabaa ganna dhiisa ani abbichuu faana jira jetta afaan kee bantee tish namni Abiyyi faarsa namni suuraa Abiyyi tishartii kaatee deeme yoo du'e nama gaafachiisu innis naafxanyaadha innis diina Oromooti siif galee Jawaar abbaa keenya Jawaar ummata Oromoo biliyoona 60maaf abbaadha siif galee nuti dantaa keen qabnu paartii fetii deeggari bilisiginnaas ta'e abbaa fetes ta'e maal abbaa keetii tishartii Abiyyi kaatee dana fuuldura eenyuudhati ani eenyu Abiyyiin har'a Oromoo fixaa jira ati har'a Oromoo taatee Abiyyi deeggarta ha ganaa duutu kulloo ganaa dhumtu kulloo nammallee adabadhu gadi taa'e obboleessaa obboleetti Abiyyi deeggarta miti sa'aatii kanatti ummata Oromoo madaa'ee jira madaa ummata Oromootti soogidda firfirsini bakka citee gubaa isu dhuguma waa Oromoo sugubee sa'aatii kanatti akka warra kaanii firii Jawaar Mohaammed firii Baqqalaa Garbaa jettee afaan kee bantee sammaa Abiyyi deeggartu jechuudhaan sila akka turte osoo waa Oromoo beektee kulloo yoo seen duute ajandaa ta'uu hin qabu Facebook irratti nurraa dhiisaa dhiiroo kana mee fagoo kamiin dharee ejja akkas ta'e ergaa uummanni Oromoo nutti deebi'ee Oromoo ta'ee jiru nuti Oromoo la jarramu nuti Oromoodha jedhu nuti Jimmaadha jedhu Abiyyi faarsu garuu Abiyyi maal gochaa jira Abiyyi maal irra jira maal sirriitti dhagu fageessanii faallaa Oromoo maaliif deeman iddi jaraa waan naafxanyaa ta'eefiyyuu faallaa Oromoo deemanii Abiyyi faarsanii Jawaarii jibbaa jiru maaliif iddi jaraa naafxanyaa wannateef warra dhufee Jimmatti galee warra Minilik keessaa jechuudha abbaan jaraa Amaaraa ati jaraa Amaaraa Jimmatti galtee subuna buutuu achitti wal godhattee afaan Oromoo bartee garuu iddisee hin gubasii galee bakka citee guba mitiire iddisee waan gubuuf naafxanyaa faarsiti kanaaf iyyuu jechuudha tokkoon keessan namni Abiyyi deeggartu Abiyyi yoo jaallatte usa egadi taa'i ummata Oromoo sa'aatii kanatti maraataa jira yoo duute gaaffii hin qabdu usa egadi taa'i hin deeggarta miti hin jaallatta miti gadi taa'i wayyaa biyyuu fadheen deema yoo jette qeerroon Jawaar likkiti si galcha qeerroo paawur gaafa jennu nuti ragaa wajjini dhiiroo nuti gaafa qeerroo paawur jennu ragaa wajjini qeerroon Jawaar Mohaammed likkiti si galcha qeerroon Jawaar Mohaammed biyya fedhe jira bakka fedhe jiraata bar waa arsii intina Saudi qofa miti bar biyya fedhe jiraata qeerroon Jawaar Mohaammed siif galee dammo hundi keessan warri Abiyyi deeggartan kuni suuraa Hacaaluu Hundeessaa buusaa profaayilii keessanirra isin Hacaaluu beektani ehetti beektan Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluu Hundeessaa suuraa isaa buusaa profaayilii keessanirra Hacaaluun faarsinaa hin beektani naafxanyoon kuulloon jechuudha maaliif isin warra xayanteedhaaf suuraa Hacaaluu Hundeessaa buusaa profaayilii keessanirra sirba Hacaaluu Hundeessaa hin kaatinaan tanaa keessanirra buusaa baqqanaa sina waa Hacaaluu Hundeessaa eenyu tajjeese Hacaaluu Hundeessaa latti maame mota kulloo eenyu tajjeese Abiyyi Ahmed kan ajjeese jaallattee jibbite kun immoo waan haaraa miti kun beekamaadha atara mootummaa gabroonfataa mootummaa bara kana ummata mootummaan kun akka sa'aatii gatti jechuudha Itoophiyaatti kana afaan tokkoof amantaa tokkoof bulchuuf deemaa jira jaallattee jibbite dammaqe bakka jirtu yoo irraa hin deebine boolla bu'aa jirta siif galee nuti Andrius kaasee Abiyyi faarsee hin beeku arralleen faarsu burilleen faarsu Abiyyiin kan sidin Oromooti arsiin Oromoos boos Oromooti biyyi anti biraan jiru siif galee Abiyyi faarsee nagaataa jennaan si dhumeera qeerroon bakka jirutti tarkaanfisti fudhata yoo duute gaaffii hin qabdu yoo lakkii immoo lubbuu kanaa wayyatte immoo